Dhaabbatni Amnesty International poolisiin miseensi hooggansa ABO obbo Abdii Raggaasaa eessa akka jiran ibsuu qaba jechuun ibsa baase. Sodaannoon jedhu nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessuu eega gallee kaasee seeraa fi haala qabsoo karaa nagaa nu gaggeessisu guuttannee seera biyya kanaa keessatti hanga sochoonutti sababni sodaannuuf tokkollee hin jiru. Nagaadhaan socho'uu nu gaafata jechuudha. Akka fakkeenyaatti amma walitti bu'insa isinii fi poolisa gidduutti xiqqoo ture kun silaa nuun barbaachisu ture. Qabsoo karaa nagaa gaggeessine eega jennee qabsoo karaa nagaati. Poolisoonni bulchitoonni naannoo kanaas nagaa biyya kanaa eegsisuu fi qabsoo karaa nagaa eegsisuu irratti gaafataman ni qabu. Isaaniinis seeraan gaafannee naamusa keenyas kabanyee kasaanis kabanyee waliin hojjechuu malee walitti bu'insa adda ta'e tolchuu hin qabnu jechuudha nu lamaan gidduutti. Poolisoonni kunis ilmaan Oromiyaati, bulchitoonni as jiranis ilmaan Oromiyaati. Namuu akka dhaaba isaatti siyaasa isaa, imaammata isaa, karoora isaa fuula duraa ibsata waan ta'eef isaanis qaama mootummaa qofaa eegumsa otoo hin godhin qaama dorgomtoota morkattoota isaan waliin morkanillee eegumsa gahaa gochuu qabu jechuudha. Nutu gaafatama isaanii jala jirra. Sochiin keenya gaafatama isaanii jala jira. Ilmaan Oromiyaa guutuun walitti bu'iinsa lola hokkara otoo hin taane wal ijaarree ijaarsa qulqulluun ka jeequmsa hin qabne nutis akka adda bilisummaa Oromootti imaammata keenya ibsannee dhaaboliin biroos imaammata isaanii ibsatanii filmaata dhufu abbaan moo'ee mootummaa bulcha jechuudha. Akka kanaan dura akka bara Tigree waggaa 27 biyya keenya qawweedhaan qabatee bulche har'as qawweedhaan doorsisee biyya kana bulcha ka jedhu yoo jiraate of gowwoomsuu ta'a jechuudha. Kaleessas qawween doorsifamnee humnaan biyya keenya cabsanii bulchanii har'a gaafa isaan karaa irraa goran immoo qaamni fedhayyuu yookaan dhaabni fedhayyuu humnaan biyya kana bulchuu hin danda'u. Dhaabbatni Amnesty International poolisiin miseensi hooggansa ABO obbo Abdii Raggaasaa eessa akka jiran ibsuu qaba jechuun ibsa baase. Ibsi kun akka jedhutti humna nageenyaa mootummaan gaafa guraandhala 29 bara 2020 mana isaatii fuudhuun miseensota ABO namoota 8 biroo waliin to'annoo jala oolcheera. Bahaa fi gaanfa Afrikaatti itti aanaa Daayirektara Amnesty International kan ta'an Seef Magaangoo erga to'atamanii maatii fi abukaatoon isaanii eessa akka jiran baruuf manneetii hidhaa magaalaa Finfinnee keessa barbaadaa turanis argachuu hin dandeenye jedhan. Dubbii himaan ABO obbo Toleeraa Adabaa obbo Abdii Raggaasaa hooggansa kaan waliin qabamuu isaa malee eessatti akka hidhamee jiru hin beeknu jedhaniiru. Ammayyuu taanaa dubbise. Warri gadda hidhame warri isa waliin qabamee ture gaddifamaniiru. Maalittiin jedhan? Maaliif isin qabneettiin jedhan? Waan ifa ta'e hin jiru. Eessa jiru obbo Abdiin amma? Abdii bakka inni jiru hin beeknu. Nuuf yammoo miti bakka inni jiru hin beekamu. Barbaadaadhuma jirra sinumaan gaafachaa jirra. Dheengaddaa yeroo isin gaafanne soostanyaa geessanii poolis xaabaa soostanyaa geessanii jettanii turtan. Kan waliin jiran nutti fakkaateetu akkasitti himne garuu warri kaan achuma turanii achi immoo gaafannaan hin jiru inni naannoo sana. Qaamni isaan to'ata eenyudha? Soostanyaadhumatti hidhamuu isaaniiti malee qaama kana kan jennu hin qabnu. Tikaa ta'uu poolisii haa ta'uu waan beeknu hin qabnu. Qaamuma mootummaa qabe. Erga hidhaan kun raawwatee as qaama mootummaa wajjin dhimma kana dhaabii keessan hin gaafanne? Guyyaan inni itti ta'e guyyaa waajjirri cufaa ta'e ture. Kana booda yoo ta'e malee kaleessa ayyaana waggaa ture. Kanaaf kana booda kan inni nuti gaafannu. Maal ta'uu danda'a? Maaliin shakka dhaabii keessan? Maaliin shakkina reennu kun waanuma bakka hundatti tahaa jiru deemaa jirudha. Finfinnee qofa osoo hin taane Oromiyaa cufa keessatti miseensonni deeggartoonni ni hidhamu yeroo kaan immoo ni gadhiifamu. Guyyaa kaleessaa galgala VOA irratti qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abdiin faa kan isaan to'ataman rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru wal qabsiisanii akka ta'ee fi isaanis akka shakkaman ibsanii turanii deebiin dhaaba keessanii maali kanarratti? Waan shakkamaadha jedhanii dubbataniiru yoo ta'e ragaa isaanii dhiyeeffatu jechaadha. Sanaaf immoo nuti gama keenyaan yeroo gaafatamu deebii ni kennina.
rakkoon qabu. Hidhaa miseensotaa fi hooggansa ABO kana ilaalchisee itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetaalchoo Baalchaa mootummaan rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti mudataa jiran furuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf namoota shakkaman to'annoo jala oolchaa jira jedhan. Hidhamuun hooggansa ABO obbo Abdii Raggaasaas kanumaan wal qabataa jedhan. Ammayyuu taanaatu dubbise. Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti gochi seeraa alummaa olaantummaa seeraa cabsuu bifa adda addaatiin mul'achaa ture jira jennee sanammoo mootummaanis uummannis qaama adda addaatiifis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu dhabee komeen jedhu bal'inaan karaa ture sana sirreessuu fi caasni nageenyaa karaa gurmaa'een olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojiitti galuu jedhamee kallattiin waliigalaa kennamee hojii hojjetamaa akka ture ibsa isin ilaanneef. Sana giddu galeessa godhachuudhaan amma miseensa paartii geggeessaa paartii kan biyya bulchuus haa ta'u kan morkataas haa ta'u biyya kanatti olaantummaan seeraa yeroo kabachiifamu namni olaantummaa seeraa cabseera jedhamee shakkamu kamiyyuu to'annaa jala akka oolu seeraan akkatti qulqullaa'u ifaan ka'amaa waan tureef kan yeroota komatamanii yookaan himatamaniis ta'uu danda'a. Warri to'ataman jedhaman kan namni to'atamuu isaa beeku nama tokko namni tokkoon sun gochaa ta'e sana keessaa harka qabaa jedhamee waan koma shakkamee fi poolisiin akka to'ate kan inni odeeffannoo nuuf kenne odeeffannoo inni qabu sammaaf kanuma. Amma qondaalli kun erga qabamanii guyyaa sadaffaadha. Tarii mana murtiitti dhiyaatanii bakki isaan jiran beekamaa? Kun immoo abbaa gaafatamuu qabu gaafachuutu filatama. Waa'ee seeratti dhiyeessuu piroosiijarii mataa ofiisaatii qaba. Abbaan aangoo kanarratti qabu jira. Mana hojii abbaa langaa jira. Poolisiin jira. Qaamolee kana kan yeroo itti seeratti dhiyeessuu qabanitti yeroo mana murtiitti dhiyeessuu qabanitti dhiyeessamuun dhiyeessinee qaamuma sanarraatu qulqulleeffatanii gaarii ta'a malee. Amma qondaala ABO dubbiseen ture duratti bakka isaan jiran illee hin barreedhan. Tarii akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti eessa akka isaan jiran dubbatuun danda'ama? Caasaa nageenyaa to'ate jechuun bakka poolisiin itti nama to'atu jira jechuudha. Sanbata darbee hooggansa ABO namoota 5 fi miseensotni kaan 4 wal faana qaama nageenyaa mootummaan magaalaa Finfinneetti to'annoo jala oolan jedhaman keessaa 8 gaafa dilbataa gadhiifamaniiru.